aslan ana moja maalif ifku qabaate waan san godhutti hin jiru jechuu kiyya. Amma waan bahar hedduu gadissee booheellee na boochisee waan isin jee kanarratti yeroo viidiyoo salaalisan hedduu booheellee na boochisee maaliif waan sababni inni itti booheessan dhahinsa kiyya sarkee dhahinsa balloo diree sarkeeti sila lubbuu si baasee sanganumaa yeroon fayye kun silaan hin sheenawa har'aantana karabbiin na sattaree jee booheellee na boochisee ani viidiyoo san akka ragaaf hin saafkaay viidiyoo san hunda jalqabarraan ga xumuraa eegeeti ni boohee jechuu kiyya. Citee waan isa wallaanee fi maali amala abbaa mana kiyya ni beeka abbaa mana kiyya gaarii amma isin fatiyaatu gaarii jettan malee ani amma mana kana keessatti yeroo wajji jiraannu abbaa mana kiyyaa sunirra gaariidha jeetin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftotaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan jecha jirra jirtu hordoftoota keenya qaqqaaliiwwan akkam jirtan nagee qabdanii baga jiraattan jecha nutis jirra alhamdulillah kunoo arrantana fatiyaa maal qabattee dhuftee jettan arrantana waanii qabadhee isin dhufee obsaan hanga xumuratti na dhaggeeffadhaa isiniin jecha na wajjin tura obsaan viidiyoo tana xumuraan isiniin jaa akkasii ammas inshaallah biznillah arra viidiyoo tana waan hedduu alhamdulillah rabbil alamin eega bahar wallaan mi fayyee booda waan hedduu isa gaddisee tokko jira. Anillee gammachuuti yeetiin viidiyoo takka kalee isin waraabee ture gammachuuti yet maali yeroo bahar ka'ee nagiyaan fayyaan akka duraanii yaa'iin lolaan osoo hin ta'in nagiyaan ka'ee jira gammachuuti saniin isin jee arrama waan bahar hedduu gaddisiisee viidiyoo kanarratti isin himuu deema hanga xumuraatti nafaana tura obsaan dhaggeeffadhaan isiniin jaa hordoftaaf kabajamtoota kiyya qaqqaalii alhamdulillah abbaan mana kiyya wallaanamee fayyee garuu kanarratti yeroo inni ka'ee waan isa gaddisee tokko jira maali yoo jettani eega fayyee beekee viidiyoo isaa takka takkatti arkeeti hedduu gaddee boohillee na boochisee maaliif yoo jettan dhugaa hedduu booyee baaraanillee na boochisee maaliif booyee jechuun keessan oolamu yeroo viidiyoo isaa ilaalutan anumaatu akkana ta'ee dila kana akkanan turee jee hedduu gaddee boohillee na boochisee wallaahi garuu bahar dhugaadha. Ani abbaa mana kiyya beekaa waggaa dheeraa hojii turre amala isaanii beekaa haala amala isaanii beekaa takkaa amata waggaa dheeraa kan hojii jiraanne takkaa jecha hamtuu harka lallaachuu dhisi dhugaa jaarsaaf jaartii wal dhabanis garuu takkaa jecha hamtuu naan jee hin beeku takkaa harka laatee nama biratti sagalee ol fuudhee waan naan jeellee hin beeku garuu anis ni beeka maaliif waggaa dheeraa kana gaafa hojii jirru takkaa amala jaarsi kiyya akkamii ni beeka namuu warra jaarsaaf jaartii amala jaarsaaf jaartii waluma beekan jaarsa kiyyaa mala akkam qaba jaartiin kiyyaa mala akkam qabdi ni beekan kanaaf isin jee anis sanumaafin obsee arra bahar na jibbe akkana godhata jibbaa kiyya qaba jeetin otuu mufatiin otuun dallaniin maaliif waan inni akkas jalatti cittee jalatti arraba isaa fudhadhee ulee isaa fudhadhee waan inni jalatti citee waan isa wallaanee fi maali amala abbaa mana kiyya ni beeka abbaa mana kiyya gaarii amma isin fatiyaatu gaarii jettan malee ani amma mana kana keessatti yeroo wajji jiraannu abbaa mana kiyyaa sunirra gaariidha jeetin beeka maaliif nin arka gaarummaasa akkasii hedduu naaf gaariidha abbaa mana kiyyaa abbaan ijoolleetii naaf gaariidha jibbanna kiyya isaa kan qabaaniin hin beeka fayyaa dhaba waanuma anaaf isa jidduu godhame kanaatu akka inni anuma tana jibbuu fi anuma tana ilaalcha hin taane akka naakannu ka godhames namaatu nu jidduu godhe garuu alhamdulillah rabbil alamin galanni ka rabbiti waan kun hundi har'a xumuramee nu jidduu bahee jira inshaallah rabbiin hin deebisiniin jaa waan hamtu akkana nu jidduu yaadu anaaf ilmaan kiyyaa fi maatii kiyya keessa hamtu yaadu rabbiin dhabama haa godhu narra haa qabuun jaanillee du'aa halkanii guyyaa du'aa hin godhadhaa jechuu kiyya dhugaadha ani abbaa Hamzaa ni beeka amalasaa irra hedduu namni ka'aalaa nu argu kun fatiyaan gaarii jira garuu mana keessa isaan irra gaariidha maaliif haala amala kiyya ni beeka haala amala isaatiin beeka haala amala wal beeknaa jechuu kiyya jaarsaaf jaartii waluma beekana haala amala jaarsa kiyya kun amala akkam qabaan ni beektan namuu ni beeka warra bultii qabu ni beeka amala jaarsaaf jaartii jechuu kiyya har'a nagiyaan fayyaa qabaatee amala narratti hin jijjiirannee nan jibbinee silaa amma duraan amala akkasii qabaate dhugaa
jibbaa kiyya qabaa jetin har'a looleetin fadudhiseetin deema. Garuu arraan tana isaa dhibdee akkana godhu jira waatu jira jeetin anis jala cittee anis waatu jira bilaash akkanan godhatu jeetu waanin namatti yaamee ni wallaana jee waanin jala citteefu kanumaafi sinja. Waa sadii amma waan dhirti amala jijjirattu jechuudha. Waa sadeen san maali takka gaafa qalbiin ala baate. Gaafa qalbiin ala baate. Lammaffaa yoo jaartiin jaarsaaf yeroo kan nu baatte. Amma maaliif gaafa qalbiin ala baatte gizee jennu dhiirti takka gizee qalbiin ala baatte maaliif dhalaa bira alatti harkee jaalatee qalbiin isaa ala baate takka. Lammaffaa immoo yoo jaartiin jaarsaaf yeroo kan nu baatte. Jaarsa kenamu jaarsaaf jaartiin yeroo jaarsaaf kan nu qabaachuu qabna. Yeroo san jaarsaaf kan nu yoo dhabde. Santu ala baasa lammaffaa. Maaliif yeroo akkam gizee jettu gaafa dura waliin dhufan akkasitti yeroo kan ta'ee fi tottolfattee midhaydee jaarsa si gammachiisu. Lammaffaa immoo yeroo daa'iman daddaltee booda yeroo daa'ima kan ta'e akka duraanii tottolfata sanis dhiistee yeroo jaarsaaf kan nu dhiistee mashquula daa'imatti yoo taates dhirti ala ni baati. Maaliif duraan jaartiin xiyyaa akkana har'a maaliif tottolfachuu boonuu maaliif ifeeguu dhabdi. Sadaffaa immoo wayii yoo jidduu jiraate akka amma baharii godhamee kana yoo wayii jidduu godhamee ala ba'aa jechuu kiyya. Rabbiin waa eegu inshaallah waan akkana waan gurguddaa fi waan godhamu hundarra Rabbiin ajaanu haa baasu. Inshaallah bismillah hamtu nurra haa qabu. Amma gama viidiyootti deema. Ani viidiyoo gaafa waraabusan nama hedduutu komiinarra kaasu turtan. Fatiyaati ni maraatte sumaatu fayyaa hin qabne bahar fayyaa qaba sumaa maraachuu jira. Akkamiin viidiyoo daldaltaa akkamiin viidiyoo waraabdaan jechuu turtan. Dhugaadhaan tanatti illee naarre maaliif waanuma jaamu jettanii waanuma sila dubbiin jettu jettan. Garuu ani waan waraabiif takkaa jira. Boru yeroo abbaan mana kiyya kun wallaanamee fayye baharaati bar gaafa sana akkana taatee akkana nu goote inaa maslan ana moja maaliif if quba qabaatee waan san godhutti hin jiru jechuu kiyya. Amma waan bahar hedduu gadissee boheellee na boochisaan isin jee kanarratti yeroo viidiyoo salaalisan hedduu boheellee na boochise maaliif waan sababni inni itti boheessan dha'iinsa kiyya sarkee dha'iinsa balloo direessa arkeeti sila lubbuu si baasee sanganumaa. Yeroon fayye kun sidaan hin sheenawa arraan tana. Karabbiin na sattaree jee boheellee na boochise ani viidiyoo san akka ragaaf hin saafkan viidiyoo san hunda jalqaba irraa hanga xumuraa eegeeti ni bu'ee jechuu kiyya. Daawwattoota fi hordoftoota kiyya akkasitti hedduu gadde maaliif sila dha'iinsa san bakkee malee si dhahee sila si miidheefaa ni sheenawa. Ammas kiyyaa miti kaballoo sarkee silaa balloo bakkee malee waraaneefaa. Jee hedduu bu'ee ammas balloo waan isa marareetni beeyta anillee haadha manaati. Hanga xumuratti wallaansa kiyya waraanamee jee na jalaa naafnee na jala akkasiin laffa'ee hedduu mararamee bahar wallahi dhugaa dubbachuudhaaf mararameellee anallee na boochise waliin akkasitti hedduu ajaa'ibee anumaatu akkana ta'e har'aan tana. Anumaa akkana ta'e if wallaalee isinillee wallaalee miidhaallee isinirra geesse jee. Garuu alhamdulillah rabbiin hamtu nurraa oolche. Alhamdulillah rabbil alamin. Anis amma viidiyoo isa waraabuun kiyya maaliif na fayyaddeen sinin jaa. Maaliif yoo jettan silaarraan ta'in amanu. Bahar biraatee akkana taate nama akkana goote. Yoomin akkas godhee jaa. Maaliif if beeku if quba qabu jechuu kiyya. Garuu ani ragaaf hin waraabee gaafsa nama hedduu na komachuu turtanii. Ani waan hin waraabiif maali yeroo inni fayyisan if harkuu jechuu kiyya. If harkeeti ani akkanan turee jee anga amanullee saniif ragaa fayyadee ragaan sana fayyadee jirti. Garuu hedduu na rifachiise nama raree baar maaliif anumaatu akkana ta'ee jiru dhugaadhaa waan kun keessa turtee jirti. Anka sheeknillee akka jeeti keessa turtee jirti. Alhamdulillah rabbil alamin. Garuu namni jiruu namaa balleessu warra yaadu garuu boru fuula rabbii akkamiin dhaabbachuu teessan. Maal harkatan jaarsaaf jaartii bultii haadhaa fi abbaa ilmaanii fi haadha adda diidanii jaarsaaf jaartii adda diidanii maal harkatan? Maata akkana harkatan arra duniyaa boru akhira boru fuula rabbii keessan akkamiin dhaabbatan? Warri waan akkana akka yaadu kunis garuu rabbiin isin haa qaceelchu. Alhamdulillah rabbil alamin fatanaa keessa rabbi nu baase. Fatanaarraa rabbi nu baase abbaan mana kiyyaarra naaf fayyee jira. Alhamdulillah akkasiin isin jaa hordoftaaf daawwattoota kiyya
amma tanarratti dhaamsa takka silaa dhaamuun barbaade dhaamsa maali jette warra bultii qabu jechuu isiniif hin dhaamsa dhaama. Kalee jaarsa kee ni beekta, abbaa mana keetii ni beekta, nama akkamii ni beekta. Namuu jaarsaaf jaartii wal beekaa mala. Akkasii yeroo keessa guyyaa keessa yoo amalli jaarsa keetii jijjiirame takka amala jaartiin teetii yoo jijjiirame jechuun maaliif dhiiroo maali jettanii hubachuu qabdanii jala qorachuu qabdanii jechuu kiyya. Ani amma yeroo bahar amala irraa natti jijjiirusan yeruma keessa utuma akkanatti wooma utuma haasawaa jirutti amalli isaa yeroo hunda sagalee ol kaasuu jecha duraan hin jenne jechuu isa keessa sammas qaamni isaatis gabbuu adeemu waa hedduun argee san keessa shakkeetiin dhaqee nama mari'adhe yeroo sheeka mari'adhu san sheeka gizee mari'adhu mee waan akkana itti dhiyeessi waan san ni jibbaayee san irratti beekame dhibee bahar saniifuu shamarran taatus warra dhiiraa taatus arra jaartiin tiyya amalli isii maaliif jijjiiran yeroo keessa duraan waan hin qabne arra maaliif fiddee jaarsa kiyya amala isaa maaliif jijjiirate warra jettanii shakkitanii qorattanii obsaan laaluu eeguu qabdanii jechuu kiyya. Wal beeku qaba ilmi namaa. Yoo wal hin beekne miidhaan tun turte yookaan babal'achaa deemteeti miidhaa kama gara biraatiin geessiti jechuu kiyya. Amma yeroo hedduu silaarra ani bahar akkasi jala qoradde waan san itti geeoo baadde anaaf dhugumaan adda diigamne turre. Maaliif akkana godhataan jira? Jibbaa kiyya qabaatee akkana godhataan jira. Inu badduuf hin jechuu kiyya. Innis yeroo ani maaliif akkana godhataa daranuutti sharafaa deema malee waan isa qabbanisa. Ani tasgabbaa isaan tasgabbeessaa gisee yeroo jiru hin tasgabbaa maaliif sirrii hin jirreef jechuu kiyya. Nageen qabaanneef hin tasgabbaa. Garuu ani isarraa wayyaa ta'eetiin akkana fedhee akkana godhatu jeetiin anis obsee waa hunda dandeeyadheetiin wallaansa isaa jala goree jechuu kiyya. Saniifuu irra hedduun jaartiin jechuun jaarsaaf hubachuu qabdi. Jaarsi jaartiif hubachuu qaba. Gama dibdeetiin jechuu kiyya. Gama dibdeetiin namni walii hubachuu qaba. Maaliif yoo ani har'a jaarsi kiyya nagaan akkana godhatu jee yoo hubadhe malee silaa hubannoo qabaachuu baadhee obsuu fi baadhee har'a addaatti gannee jechuu kiyya. Inshaallah bizni rabbi nurra haa qabu hamtuu akkanallee adawwii teenya rabbi nurra haa qabu jechuu kiyya. Inshaallah du'aa inu godhaa hordoftaan daawwattoota kiyya. Kanaaf intiqoo dhaamsa isinii kan nu barbaade waa hedduu jira. Ija namaa jechuun hamtuudha. Waan jiru ija namaan kun garuu rabbiin nu haa sattaru, rabbiin hamtuu nurra haa qabu. Inshaallah biznillah nama bakkuma jirtanitti nageessinitti haa ta'u namayyuu hamtuu isinirra haa qabu isinin jaa. Akkasitti kanaafin gadda bahararra waan inni gaddeefin isin ibsu as bahee viidiyoo sanii hedduu gaddisiise. Maaliif hedduu itti dhagahame maaliif har'aan tana miidhaa silaa geesse miidhaa waa hundirraa hamtuu miidhaadha. Garuu miidhaa sanillee hamtuu sanirra rabbiin nurraa haa qabe. Silaa bakkee malee si dha'ifatea ballo bakkee malee silaa waraane har'aan tana akkamiin ta'a sheenaan irraan baatu waan jiruutu anis hedduu namararee dubbiin saasan boo'insa isaa hedduu namararee maaliif jaalatee miti waan kana waan godhee hunda jaalatee miti sanumaafin sanumarraa isin ibsaa jeeti wal hubadha. Namu inshaallah biznillah hamtuu isinirraa haa qabu. Garuu wal hubannoon bareedaadha. Jaarsaaf jaartii wal hubachuu qabdi. Dhaamsa kanaafin isin dhaamu barbaade akkasi inshaallah biznillah anis yeroo gabaabduu keessa akka abba Hamza yaaddaniin beekaa irra nama hedduun asbaasii naan jechuu jirtanii niin baasaa abshir inshaallah biznillah xiqqoo afuraadhaa fudhatu jeetin dhiisee malee bahuun isaanii immoo akka isin yaaddan isinillee isin yaadee jira. Hedduu isin yaadee jira. Isiniif dhufaa yeroo gabaabduu keessa isiniif hidheessa. Isinii qabaddeetiin dhufaa anumaa isinii qabaddee dhufaa'u. Inshaallah biznillah obsaan na eeggaddaan isiniin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya qaqqaaliiwwan akkasin isiniin jaa hedduu alhamdulillah amma fayyee jira. Yeroo gabaabduu keessa naatu isin adan isin seena wanaaf isaatu waliin isinii dhufa. Inshaallah biznillah hanga viidiyoo bahar isinii qabaddee dhufuutti obsaan na eeggaddaa. Isiniin jaaladha, isiniin kabajaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya hanga viidiyoo itti aanutti wal agarrutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.